Dameewwan adda addaa industirii nyaataaf saayinsii dabalatee dubartoonni lammiiwwan Ameerikaa mindaa isaan argatan kan warra dhiiraatii gadi. Giddugaleessaan dubartiin lammii Ameerikaa tokko doolaara tokko dhiirri argatu keessaa saantima 83 qofaa argatti. Addaddummaan isaa innumaa dubartoota gurraachaa, dubartoota lammiiwwan Ameerikaa ganamaaf warreen Laatiinoo kanneen dubartoota Eeshiyaa hawaasa sabxiqqaalee ta'aniif immoo addaddummaan jiru daranuu guddaadha. Guyyaan irraa guyyaa kaffaltii walqixxeeti. Bitootessa 15 pirezidaantii Joo Baayiden waggaa darbe kan dhiironni argatan argachuuf dubartoonni hagam hojjechuun akka isaan irra jiru guyyaa agarsiisu kabajanii oolan. Bara 2021 keessa guyyaan kaffaltii qixxee bitootessa 24 irra oole. Fooyyee inni jiru sababa weerara vaayirasii koronaan danqame. Dubartoonni hojii kunuunsuu maatii irra hedduu hojjechaa ijoollee gama viidiyoon mana ta'anii baratan to'ataa akkasumas miseensa maatii maanguddoota kanneen tajaajila kunuunsaaf carraa dhabaniif itti gaafatamni isaan irratti kufe. I signed an executive order to promote efforts to achieve pay equality and pay equity for employees of Kaffaltii mindaa walqixxeessuudhaaf tattaaffii taasisamu jajjabeessuudhaaf hojjetoota kontiraataa kan federaalaatiif kaffaltiin walqixxeen akka jiraatu ajaja sadarkaa olaanaa mallatteesseen jira. Kaampaaniileen dhuunfaa martinuu fakkeenya kan hordofuu qaban jedheen abdadha. Labsiin Baayiden waaltaalee dhuunfaa keessa ka jiru addaddummaa kaffaltii mindaa saala irratti hundaa'een furre. Bulchiinsi Obaamaa kaampaaniilee gurguddaan sanyiif saala irratti hundaa'ee kaffaltiin mindaa isaanii hagam akka ta'e akka gabaasan dirqisiisaa ture. Bulchiinsi Tiraamp garuu gareelee daldalaa gurguddaa bira dhiibbaan waan irra kaa'ameef qajeelfamni sun bara 2017 keessa dhaabate. The Biden administration is analyzing the data that was collected from private companies to Bulchiinsi Baayiden addaddummaa mindaa sanyiif saalaan agarsiisuuf ragaalee kaampaaniilee dhuunfaarraa walitti qabame xiinxalaa jira. Qajeelfama jiru bakka isaatti deebisuuf kun tarkaanfii jalqabaati jennee abdannaa jedhan. Ittaantuu pirezidaantiin Kamaalaa Haarisis kibxata darbe dubartii ittaantuu pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa gumii gama viidiyoon geggeessame ka guyyaa kaffaltii mindaa qixxee kan hanga'oonni atleetonniif itti gaafatamtoonni waajjiraalee irratti argaman qopheessaniiru. An economy that works for women and for everyone. Dinagdeen dubartiif tolu nama maraafis ni tola jedhan. Hangi tokko maatiiwwan reefuu ijoollee godhatan mindaa isaanii yeroo boqonnaa akka kaffalamu ajajuun addaddummaa saalaa jiru dhiphisuuf gargaaraa jechuun falmu. Yuunaayitid Isteets addunyaarraa biyyoota guddatan keessaa biyya boqonnaa maatii kaffaltii waliin hin kennine tokkicha. 1 in 4 women in America are said to go back to work within 10 to 14 days of giving birth, which is astonishing and awful. It is terrible for Dubartii Ameerikaa 4 keessaa tokko daa'ima godhatanii yookaan da'anii guyyaa 10 hanga 14 gidduutti hojiitti deebi'uu qabu. Kun hedduu kan nama ajaa'ibuuf sookanneessaadha. Dubartoota hojii hojjetaniif gaarii miti. Baayiden yeroo boqonnaa maatii kaffaltii waliin sadarkaa biyyoolessaatti akka jiraatu seera taasisu akka hojiirra oolu gaafataniiru. Garuu baasiin hawaasaa guddichi kan doolaara tiriliyoona 2 koongiresiin akka raggaasisu qabsaa'aa jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.